Ashama kam jirtu hordoftoota Raajaanti nageenyi keessan badhaadha. Hara interview akka idil addunyaatti eegamuun qaba. Aggaawonni biyyoota garaagaraa nama afaan hiikuuf qopheeffatanii akka eegaa jiran karaa keessaa naa barreessaa jiru. Maaree isinis jalqaba hamma xumuraatti nu hordofaa affeerraati. Sababiin isaas jecha ani ara fayyadamu irra deebi'ee dubbachuu waan hin dandeenyeef. Jechoota ani ara dubbadhu galmee jechoota hayyoota irratti barreeffame generation itti aanu ni fayyadama jedhamaa jira. Kanaafuu jalqaba amma xumuraatti nu hordofaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniin jaalladha. I love you my family. Ashama harka fuuni kabajamtoota hordoftoota YouTube koo nageenyi keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu jecha eegaa torban darbe keessaa TikTok goof irratti viidiyoo tokko hojjadheen ture. Viidiyoon san irratti koomentii irratti maqaan namoota sadii isinii barreessee namni laayikii guddaa argate torban kanaafit YouTube koo irratti keessumaa niin godha jedheen tureyyuu eegaa akkasuma isinis nan saalfachisne haala isiniin eegen olitti irratti hirmaattanii keessumaa urjii ta'e tokko naaf filtaniittu. Kanaafuu thank you isiniin jechuun barbaada guys. Eegaati TikTok irraa gara YouTube tti dhufuun keenyas ni yaadatama. Contentiin nu fidannee dhufne kunis ijoollee ol adeemoo abdii biyyaa ta'an irratti kan xiyyeeffatu. Keessummaan keenya kunis mucaa ol adeemaa abdii biyyaa ta'edha. By the way guys, namni kun yeroo inni dubbatu dubbiin isaa lafan bu'u. Yeroo inni qufa'u namoonni yoo arganu oh my god, akka koorsii barnoota tokkotti fudhachuu namoonni barbaadan hedduudhaan isiniin jedha. Ani mootu duraanuma daa'imummaa koo raayyuu hawwiin koo inni guddaa ka ture guys. Mucaa kana guyyuma tokkoof interview godhee dachee kana raakkuudhaanu ture guys. Oh, thank you to God. Har'a milkoofnee jirraan isiniin jedha. Ana qofa miti dachiinuyyuu mucaan kun bagana irratti uumameette ol jettee waaqa ishii galateeffatti isiniin jedha guys. Mucaan kun eenyudha ka jedhu immoo kan waliin ilaalu ta'a. Hamma dhuma qophii keenyaatti nu faana ta'a. Ana respect na goote beelamaawwan gurguddoo istee as dhufu keetiif guddaa galatoomi sin jedha. Egaa mee jalqaba gara afgaafi keenyaatti darbu keenyaan dura namoonni sin beekne jiraachuu malu waan ta'eef I know of barsiisi jechuun koo ulfaataadha namni baay'een si beekas la ta'eefi mee namoonni tokko lama jiraachuu danda'u maybe jedhee waan ta'e yaadeef otoo of barsiiste Raajaan eenyu ka jedhu osoo naaf kaaste natti tole. Oh, namni nan beekne jira jedhee yaaduun. Adi qofa miti gurraacha akka kooyyuu na beeka. Maybe lafa teknooloojiin kun hin geenye yoo ta'e malee namni hunduu na beeka jechuun hin danda'a afaan guute. Google yoo godhan illee maqaa koo na argachuu danda'u. Warreen nan beekneef Raajaan hin jedhama. YouTube koo Raajaan TV subscribe godhanii deepliidhaan na baruu danda'u jedha. Okay, daawwattoota keenya akkuma dhagaa jirtanii Raajaan beekuudhaaf Raajaan Tube subscribe gochuudhaani daawwachuu dandeessuun isiniin jedha. Galatoomii egaa mee Raajaan har'a irratti kaasittiin si affeeruuf dirqamee fi idea yookiin ishuu sadi fideen jira. Ishuuwwan san irratti akka haasofnuufidha. Ishuuwwan ani barreesse kuni ati salphaatti ka cabsitee bira darbiteedha jedhee wanta yaadee fi kun immoo dargaggoota nu daawwachaa jira. Fi bu'aa guddaa qaba jedhee isla yaadee fi so ishuuwwan kana keessaa ishuu tokko naaf filatta ishuu tokko irratti dubbannaa jechuudha. Oh, anu carraadha yeroo carraa fuudhu carraa skeer taa'ee deema yaada. Mee waliin ilaallu. Oh, I'm so excited. Oh my god! Hero, come on, oh my god, guys! Oh my god. Hojiin abdummaa jedha. You know, idea kana dhugaa dubbachuudhaaf torban kanaaf idea osoo irratti dubbadhee jedhudha. So ammallee irra deebi'ee galatoomiin siin jedha. Guys, akkuma argitan hojiin abdummaa jedha. So mee Raajaan sumatti adeebi'uuti. Hojii dhabdummaa kana wal qabsiistee haala guddina kee akkamitti akka as geesse wareegama guddaa akka kaffalte nan beeka ilma wasiila koosla taatee fi kana wal qabsiistee hojii dhabdummaadhaan wal qabsiistee mudannoowwan si mudatan kakaasteetoo as ga'u kee milkaa'ina kee waa'ee milkaa'ina kee otoo nu kaastee natti tola. Oh, thank you. Gaafii bareedaadha. Egaa akkaataan guddina koollee akkaatuma dhalattoonni Afrikaa kaanitti guddatanidha hin jedhu akka warreen kaan jedhananii gara addunyaa hojii kanaatti kanan dhufe kophee qulqulleessuurraan dhufe. Kana yeroon siin jedhu immoo dhalattoonni Afrikaa warri kaan kophee qulqulleessu jechuu koo miti. Kophee kana nan qulqulleessan ture qarshii siif nan godhadhaa isarraati mudannoo garaagaraallee qaba. Gaaf tokko waan si ajaa'ibu maamila koo tokkoo fi kophee qulqulleessaan ture. Osoo kophee qulqulleessu kaalsi isaatti bishaan jalaa bu'ee beektaa.
Maamilli koo suni gurraacha akka kooti osoo adii ta'eeti hin deemne kana hin bilchaanne obsan qabuun jedhe garuu gurraacha akka koodha sababan kaalsisaatti bishaan buusiif jecha heeru na kabaleeti kabalaan natti qadaan seenaa kana gaafa yaadadhoo mimmaa kootu natti dhufana. Mami, obsi. Thank you, Heeru. Ani sagna kabale bile aku fakkaadhe su dura kan taa'u kan na godhe sana sababiin gabaabadhe hafuufame siif dura taa'u rukuttaa sanarraa kan keedha rukuttaan sun istiraakcharii fuula koo maddii koo mirgaaf bitaa wal jala dabarse Heeru kana qofaan anaan baay'ee kan na gubee na cincesse qarshi kophee miila tokko gar tokko isaa miicee bilee osoo naan laatiin sokke kan baay'ee mana aarse jechuudha anis sababa qarshi hojjedhe qarshi tokko sanaadhaaf haariirraa kan kee namichicha hordofuun jalqabee hojicha achumatti dhaabee jechuudha utuman isaan hordofu utuman isaan hordofu gaaf tokko nan argadhe siitaappii maqophaa irratti suuta jedhee kiisii isaa keessa seenee namichi qarshi qophee koo gar tokko nan deeffadhe jechuudha yeroo kana si jedhu hojii kana jaalladheen hojjedhe miti hojichis waan gaarii ta'e osoo hin taane hawaasa keenya bukkeettis gaarummaan qabu waan badaa ta'edha sanuumoo poolisii yoo si qabees namoota hojiinis kunis jira isarratti immoo hidhamuun jira umurii kee achirratti wantoota kana kanarraa kan kee ofitti deebi'ee gaabbee taa'ee yoommaan hojjedhee na baasa jedhee osoo yaadu maamila baay'ee wajjin gatii wal qunnamaa ooluu fi haasaa kana baay'ee nan danda'a jechuun sin ibsu arrabii koo kuni aktiividha baay'ee jechuudha isarraa kee yuutuubii maaf inni hojjedhu yaada jedhu naa dhufe qarshiin seef godhadhe sanaani meeshaalee yuutuubiidhaaf barbaachisanii guuttachuun eegale sii galee utuun jedhu qarshii tokko naa hanqate meeshaa sana guuttachuudhaaf jechuudha yaadi amma kana imalee qarshii tokko mul'ata koo milkeessuuf yeroo naa hanqatu dhaabbilee garaagaraa kan mootummaaf kan miti mootummaa baay'ee ispoonsara gaafadhe nama qarshii tokko ispoonsar naa ta'uu nan dhabe joore waa'ee dhimma aartii keenya irratti yoo fudhatte namni ispoonsar si godhu jiru osoo ciqilee isaanii rukutteeyyuu namni kiisii isaanii keessa harka isaaniirraa qarshii tokko baasee ispoonsar si godhu jiru joore jaa'u waree barbaade dhabe abdii kukutadheen gara manaatti deebi'ee beektaa chaalenjii baay'ee ulfaataa si jedhu yeroo mana kee jedhu daadiin koo kofoo isaa jijjiirrataa ture. Anis manaatti miira abdii kutanaadhaan nol seene daadiin koo osoo kofoo jijjiirratu qarshiin tokko kiisii isaa keessaa bu'e. Yaadi ani mul'ata koo milkeessuuf qarshii tokko na barbaachisa qarshittiin lafa buutee argu. Automaatikaalii jechuudha automaatikaalii qarshitii sana luka koo naannisee qarshitii kana bakka. Keessumaa mul'ata koo irraan dhaabbadhe jechuun dandeessa. Daadiin koo akka dooktarii ta'uuf barbaada ani yuutuubara ta'uun barbaada waan fedha isaanii yoo ta'e malee waan fedha kee badaa amma kanatti fudhataman qabdu maatii keenya bukkeete waan isaan jedhan yoo gooteef itti tola isaanumatti illee jechuudha. Qarshitii irraan dhaabbadhe sagalee ishee dhagahee daadii maadha naan jedhe. Faaya mormaa sibiilaan uffadhee ture ishee walitti rukutee kanadha daadiin jedheeni okay daadii yeroo gadi ba'u luka koo suuta qarshitti irraa fuudhee qarshitti akkeessiin baadhee osoo hin dhaabbatu daadiin kun natti deebi'e nana doodee miti kiwuun jedhe yeroo sana baay'ee tokko rifadhee jechuudha daadiin qarshii koodha naan jedhe qarshii fuutee naan jedhe yaadi hawaasa nuti guddanne keessatti huuba mana keessatti yoo agarte iyyuu huuba nargee daadii maami huuba nargee fuudhee gadi baasee gatu jettee yookiin itti agarsiiste yoo gadi baaste malee si dheekkamu baay'ee huubumaafuu amma kana jechuudha eeyyamsiistee qarshii gaafatamu maachiin godhati baay'ee mana doodee dubbachuu hin dandeenye daadiin dhufee qarshittiin narkaatee harka isaa mirgaatti qabee anaan harka bitaatti na qabee asiyuu nadarba lamman keenya iyyuu waan ani itti mul'ata kootti milkeessu anis qilleensarra jira Heeru imagine godhe utaalee qilleensuma irratti saantiima sana gaggab godheen qabadhe achuma irratti nafe qilleensuma sana irratti daadii bu'i naan hin bu'un jedhe bu'i hin bu'un jedhe habadanii hin bu'u jedhe inditi hin aare hin cincee mana miila tokkoon dhaabe daadii yeroo sana jechuudha bilbilee daadii keetii fi obbo Fullaasaa fi kottaa tattamaan jedhee waame yeroo sanaan dhufan daadiin kee Heeru Ameerikaa maal jette seete beekta gaa Ameerikaa tultullaadha waan hundumaa keessa ani yoo gale malee jette marii hundumaa keessa ani seenu malee jette maraatti ani immoo gurraacha of danda'a ejjennoo jedhuun qaba Sooriyaan maal jette beekta waan si ajaa'ibu akka kootti hurraa'ee baduu qaba malee ejjennoosa amma xumure ejjennoosa bukkee gootti ejjennoosa jijjiiroon qabu jette Sooriyaan lolli addunyaa sadaffaa dhimma koorratti wal qabate burgaggeeffama yeroo jedhu dhiigi dhangaloorra jedheetanii tolee jedhee gadi bu'e mariidhaaf gadi ta'e
Marii torban lamaaf ta'an walii galuu hin dandeenye anis mul'ata koo qabadhee ejjennoo kootti cichee gara mana kanaa dhufee gara mana obbo Fullee yeroon as dhufu immoo ani spinal cord mana kanaadha jechuun hin danda'ama kallattii hojii garaagaraa utubee kan dhaabaa jiru anumaaf sidhadha obbo Fullee yoo beekte afoosha wal taanee malee waan biraa waan hojjechaa jiran hin qabu egaa haaluma kanarra mul'ata koo qabadhee itti cichee sadarkaa kanarra ga'een jiran siin jedha. Okay, guddaa galatoomii daawwattoota keenya akkuma argaa turtanii persentii dhibba wanta inni dubbate kanarraa wanti gatamu tokkoyyuu hin jiru sin jedha sirriitti dhaggeeffatan taana sinillee hojii hojjedha hojii hin tuffatinaa sinin jechuun barbaada xiqqaarraa ka'eeti namni bakka galma isaa kan ga'u akkasuma mootuu Raajaan wareegama guddaa kan faleeti kan inni as ga'e isinis akkuma isaa wareegama kamu kaffaluu qabduun sinin jedha mee Raajaan amallee simatti haa deebi'uuti interview keenya baay'eesti muudhaaf interview special ta'edha so thank you amallee irra deebi'ee galatoomiin siin jedha mee wanti hafee jira jettee yaaddu hoo jiraate yeroo muraasa booda piroojeektii guddaa tokkoon akka dhufaartus nan beeka waa'ee piroojeektii sanis kaasiti mee dargaggootaaf immootu gara hojii kanaatti akka isaan dhufaniif maal gochaa jirta? Gaaffii bareedaadha. Piroojeektiiwwan baay'ee nuuf harkaati qaba. Hojii dhabdummaa daakee bulleessee daakuu ishee godheen hurreessee bukkee darbee amma carraa namoota biraadhaaf hojii uumuu sadarkaa kanaarra ga'een jira siin jedha. Asumaan yeroo dhiyoo gidduutti beeksisa nan baasa jedhee yaadaa jira. Still hojii dhabuu jechuun hojii dhabdummaa jechuun hojii madhabuu jechuudha. Hojichi eessatti badee eessa jira seedha. Yoo barbaadde hin argatta. Sanuu barbaadde yoo dhabde no matter barbaadumtu hojiidha jedhee yaadaani gabaabamatti beeksisa baasuuf hin jechaa jira YouTube korratti nama qacaruuf jedhee jechuudha. Nama suur sagalee waraabu halkanillee yeroo rafu abjuu keessa jechoota hardi gatiin baasuu danda'u fi halkanillee nama dhaabbate na waraabuun barbaada. Nama muuxannoo waggaa 5 akkas qabaate utuu ta'eeti natti tola. Nama editing hojjetus nan barbaada. Yaada na keessa jiru edit godhee nama baasuu danda'u osoon hin dubbatiin jechuudha. Nama na keessaa burqisiisee beekumsa na keessaa baasuu danda'u editara cimaa muuxannoo waggaa 10 qabuun barbaada. Kan biraa nama sound operate godhu kanallee nan barbaadan jedha. Yeroo dhiyootti beeksisa kanan baasa karaa kee promote naa gootee deeman yaada. Toli Raajaan ko guddaa galatoomiin siin jedha. Guys akkuma ilaalaa turtanii Raajaan waan guddaa isiniif qabatee dhufee jira. Egaa anillee karaa kootiin karaa heeraan TikTokitiin viidiyoo isiniifin hojjedha. Achirratti ilaaltanii online galmaa'uu dandeessu. Guys hamma ammaatti waan nu faana taataniif guddaa galatooma. Torban immootu keessumaa haaraadhaan walitti deebina. Waan ajaa'ibaati siin jedhama. Ani kan jedhu garuu sumatu dubbate. Lakki ani waan saayyuun beeku milkaa'inatu na keessaati hobobsee. Isa qofaan irrattu arraba kootu na albeera. Albee siin jedhe albee yommuu albaatu surraa bareeda siin jedhe. Unlucky person on this world live. Yes. Beeksisan baasna online dhaanii guyyaan qormaataa ifan goonu qarshii 200 galmaa jechuudha. Ani immoo nama qormaata kana qoramu daadii sirriitti itti qopheesseen jira. Haala uffannaa isaa umuriidhaan akka dhiibbaan nurratti hin uumamneef umurii isaa haala istaayilii isaa hunda dubbanaa isaa ingiliffaan haga har'aatti baradhee hunda isaa funaanee daadiidha. Kanaafuu daadii bakka kanaa galchina jechuudha. Qarshii ishee onlaayiniidhaan funaannu sanaa Naata era dhugaa waqa. Akkasuma goona jechuudha. Thank you. Akkamitti amma inni as dhufee asii nu rirsisanii akkamitti dhufan jedha. Inni dhufani. Ani horii nu se'anii jedha. Yeroo itti tole haa dhufu. Yeroo itti tole. Ati fuuldura irratti. Gaafa cinqillaa. Nuti saayitii iddoo biraa dokumentii keenya galfannu hin qabnu. Beeksisa baasanii ni. Attan dhufne ree. Hundumti keessanuu beeksisa bee argitanii dhuftan jedhee yaada. Ulaagaa achirra jiru hunda guuttaniitu jedheen abdii godhadha. Dursa garuu shamarranii dursi ni laatama. Keessattuu shamarree maddeen burtukaanaa mudhiin ishee kan fo'aa migira sheebii kan qabdu funyaan ishee konkona kan ta'eef dursi ni laatama. Qabxii ishee duwwaa tuqaa 5 maan taane jechuudha. Warreen dhiiraa
qabxiin keessan afurii ol yoo ta'e malee homaa ofuma as dhaabbattu isiniin jechuun barbaada. Abbee sidaam maa bukkurrooftee dhaabbattati kophee kee kanaan waggaa meeqa waggaan jedhamu jaarraa ittiin deemtee ta'ee yaada jaarraa meeqa ittiin deemtee hojii barbaadde. Ani ka jedhu ati ka barbaaddu kophee kiyya moo an sammuutii yemmuu kophee kiyya barbaaddu. Shut up qaba afaan kee namni dhaabbata amma kanaa goo gaggeessu sitti dubbachuuf uumaa kee galateeffadhu. Sayyuun odeessaa. Sidaam gurbaa ati lafa dheeraa deemtee sichi hojii barbaadda waan ta'eef kophee gogaa naachaarraa hojjetame osoo hojjechiifatteen siin jedha. Barbaadde waan argattu natti hin fakkaatu naan. Naacha laga kamii? Qaba afaan kee isan siin jedhe barbaadumtu hojii tokkodha sii galaa. Ani kan jedhu ulaagaa bee dubbisne hin argine maal taatanii isin seeraan hin ilaalle. Protocol is very important jedha ulaagaa sanarraati. Maal taatanii maaskii godhadhaan dirqama jedhamee jiramni maaskii osoo hin godhatiin maal hojii as dhuftu. Nama maaskii hin godhanne hin keessummeessinu hin jedhu beeksis. Dubbisne hin dhageenye hin ilaalle. Waalaikum raajitti amma ani kan karaa kiyyacha ani kan kootan dubbata kan isaaniin beeku laa. Ani amma jechaadha laali. Walgahiiwwan gurguddoo jechaadha. Mootummoota darban wajjin illee taatan ture. Har'aa miti kun. Sittani maalaali kan. Duraanillee jechaadha ani ibsi. Wanti maalii wal taaneeti? Afooshaa wal taane. Afooshaa wal taane irratti ani si ajjabeetoo hin deemne. Gaafa san hidhadheera afaan xaffaradheera biyya keenyatti kan afaan xaffaratu. Faradeeffaa. Sittani maa jechaadha. Ani laali yerumaa sin wanta kana achittis beeskisa moo mastaawaqaa kana Wanti namichi hiriirarra jira. afaan kee qabaddu ani ko mastaawaqaa gaara xaftan jechaadha laali. Ani nan beeka akka sin keecha keessan galchita. Maaltu fide dubartii boroo qabdu dubartii kana kan hojii barbaadaniinis maaltu fide yaa ta'u immoo jechaadha garuu jechaadha laali. Wanti guddaan immoo wanta nuti haaraa fudhannee to'i gara keechanitti dhufne. Qilleensi ombolboleetti nu keessaa xaragee to'i gara biyyoota ollaatti hin dabarsineef malee akkaan kanaanoon qabadde maal rakkoo qabdi. Qaba afaan kee jecha amma jette keessaan isa jette irra deebitee nama biraatti mini mooraa kanaan alatti osoo hin taane ofii keetti dubbattee si dhagee jennaan arraba kee laagaa kee keessatti walitti siif hodhan. Hundi keessanuu ulaagaa kana guutan malee as akkanaaf hin dhaabban. Yaafu qaba. Hojii kee yaafu malee maaloo? Maaltu laagaatti kutuu galchi? Mucaa nuti jabeessitan ofuma waan sirreeffadhaa kottan. Inni taa'ee hojii isaa fudhatee. Badana mana taaziyaa kooteetti deemta seetaa. Waan inni siin jedhuun dhageettooti. Shuritti. Hin qaaqaa kun. Maali eessa deemu? Amma daraa garbeeni jechaadha amma. Uummata kana keessatti boqochuu maaltu fide? Maaltu si boqobbo? Afaanti qabattu. Amma akkatti taasee gartee mee? Odoo isin dhaabbattanii jirtan utuu bira abbaa barbaadee soda. Utuu bira akkatti sodaatanii agarre asaa baay'ee itti deebisaati ture marsi. Amma wal kabajuu maaf hafe? Kanuma urge. Maal jedha beekte Michael Jackson? Yeroo madirakitti bee yeroo baay'ee sirbu. Gowwaa lama. Gowwaa lama. Laga tokko. Joogii tokko. Okkotee tokkotti waraabuu gowwaa sadii. Hello everybody, ladies and gentlemen. Iddoon afaan bisuu keechaniif guddaa galatooma. Abbi hiriirri keessan as duuba barkoota garana hiriira kaan. Oh my God! I think this is my house. Maal jechuu keechan? Dallaa kee keessatti hiriira qabaddu. This is big shame. Jettanii too isin chiikitee wajjiniin yoo dubbattu yoo deemtu hiriira qabaddu jechuu barbaaddu. Dirty generation. This is my house. Jettee dhaan. Ani bareera ka. Dad, ana artistii Oromoo. Ana dinqisiifata Michael Jackson. Dad, ana abbaa asoosamaa falaasama. Akkamitti naqaanis jedhama. Hojii dhabaa nama bottiitiin akkasitti ol goote hojii barbaadu duukaa hojii barbaadde anaan naqaanis sita. Haa ta'u rakkoon qabu. Kaka'umsa ati hojiif qabdu nan dinqisiifadha daadii. Kaka'umsa ati hojiif qabdu nan dinqisiifadha. Garuu beeksisan dubbisne hin laalle umurii 35 gadii jedha. Ati lama dachaateetu 35 taate mokkamitti. Okay. Ati na tuffachuu kee dhakaa.
na tuffachuu keetii isin jedhe ani yoo sidhachu si tuffadheen jira moo dulloomteertaa iddoo kanaas hin barbaachisu ormiin keessirra darbee jechuu keeti ka Dad, rabbi akkasitti kumte gommaan xiyyaaraan harkutu dad. Ila qocaan fiigdee na biraa dabartu akkasiin jechuu kumte dad. Sharaap! Maal jechuu keetire? Maal jechuu keetire isin jedhe Dad, ati odoon dorgomin iyyuu dabartee jirta kootuti kana fudhu jechuu keetire? Maal jechuu keeti? Get out! Baa isin hin jedhe deema dallaa koo galakkisa deema baa isin jedhe jira baye everybody get out hurry up get out Obbo Fuleema. I say get out okay yo 1 2 3 again ha 1 2 3 ha yeah come on Yeah, man. yes 1 ha gun 1 ha 2 ha yeah together ma hoppa 1 ha yes spira ha yes spira ma hoppa 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 get out hey Me? hey. yes Dad, me? get out Get out me. yeah get out hoppa get out Obbo Fulee ani kanan jedhu. Obbo Fulee mee ofirraa baasaa isa. Ofirraa baasaa. Amma jechaadha laala Obbo Fulee isin jechaadha. Oddoo kana keessa atis deemii shuraanis shurittiinis sirriiqittii ta'etis baasi jechaadha. Garuu ana kan naan galle mana kana keessatti gaafa ana na qacartan jechaadha. Maaliif na qacartan? Tokkoffaa akkas hin eeguuf. Lammaffaa immoo oddoo kana naannoo kana akka eeguuf miti. Wanni biraa jira diinaa asirraa dhufte laa. Kana asirraa dhufte kana siin ol baates akkasitti. Akka eeguuf miti kan na qacartan. Wanni biraa jiraare. Maal firee yoo kophaati keessan teechanii qormaata qoromtan laal yoo nam tokko as keessa hin jiraan maggaanyaan karaa seenu beekan asiin dhiyuu danda'a asiin dhufuu danda'a mana keessa ollee gadi bahuu danda'an beeka ija keessan asii garanatti kan asii immoo garanatti naannesse hidhii keechanoo kuntu wal jala qaxxaamurti eenyu gaafanna gaafa sanam eenyu gaafannan jedhe amma kanaaf jechaadha Obbo Fulee laa na dhagaa jirtuumi shureelleen taatu dhuftee simbiraa teechu yoo qormaata qoramtan Sinitti mela. Shuree naa dhuftu ishumallee taatu dhuftee simbiraa teechu. wonderful guys come on ma baal fakkaata kun sololi'aan haa taatu shuree tuffachuu keeti shureen iddootti barbaachisu qabdi iddoo ishii immoo isiinuu hin beektu okay think before speaking get out Ani baadoree ani isinii jedhee. deemii bayi maal fakkaata aha diigi maan diigne isiniin jedhe maan diigne walitti gurmooftaniitoo yaa maaliif hin diigne isin jedhe goddamn shit bullshit Dad, barani sirrii mattan cufeem seexanni isinitti galee akkasin hin jeenye sammoo. qaba fankeem hoymi ani balbala kiyya kana akkanatti darbitee dhiisitoo balbala koo akkanatti darbitee dhiisite yoo inni akkanatti banamu yoo deebi'ee cufamu immoo heertii koo tach na godhu Dad, ani sirrii mattan cufeem diinne akka ol galee isin hin jeenyeef akka seexanni isin hin jeenyeef jaama akka goote. kottume sirrii kottume kottu maal seete beektaa seexanni si haa cufu jedhe lammata natti hin dubbatin deebii natti hin deebisin tole oh my god anaan tole jetta anaammo tole naan jedhaayi yusi urgi tole naan jedha Kanaa miti ala dhaabee tole kana guggubaa jiru. Inni tolee hin jaalatu guyyaa meeqasitti mi inni tolee hin jaalatu shureedhas hin jaaladha jechuun malee hin jaalatu inni. Biraazer jalladhooti haa jallisu akkamitti anaaf shuree jidduutti roomaantik baayibiin uumama jettee yaaddaati idiot Ani ka jedhu abbiyaa maal akkasiniin jedhan barbaadde tole jedhee micuuf jettaniin tole jedhe maaliree ka isin arra qoraaliyoo
Ana natti hin dubbatin maalan jedhe mucaa kanaan natti hin deebisin hin jedhe malee deebii natti hin deebisin hin jedhe maalan jedhe isin anuma nama balleechaa gootan maalumaaf anuma nama balleechaa gootan waay Cadhaan boo'ina maal taatee isin dhoofsitanii ijoollee maal bu'aasanii jiraatu? deemaa isin hin jedhe maal goota isin deemaa hin jedhe deemaa isin hin jedhe Dorgomi qofaa kee deemne kun dorgoma. Shuree kottu balbala naa cufe kottu shuree Isin cuftanii maa kun asin afaan qormaatan qaba odoo siin jedhumo qormaatan qaba odoo siin jedhumo maal isin cufaa qormaata qaba? kottu ol seenitii cufa akkasitti sii cufama ol seenitii cufa akkasitti sii cufama Al seenaare. akkasitti sii cufama. Bari isin beektani malli keessan kun duudaa cabsa. Duudaan hin jirteettee ture jiraannan moo duudaan moo argamee ture duudaan Maal jechuun akka jechuudha? akkas jechuun immaa maal seeta shureeti akkas jechuun immaa odhume raajoon sammuu banaa jette qormaataaf gaariidhaa jette kanaaf hin siibite kaleecha siibiteetin katta sii kennu dhabe ijoolleen nu argite immoo hin odeechiti waa'ee ta'eef kanaafan shureeti mee sammuu namaa banate gara qormaata deemu. Moja, bakka gammadde kaaf gara biin kanaa si gahe. Nooraa lee galata rabbi osoo inaaftonni koo bitaa mirgaan fuulduraaf duubaan gufuu kaanii gufuu saannaa kaan irratti harkaanfadhee darbee sadarkaa nama qacaruurra ga'een jira. Diinota koo baay'ee moo boqoo gadi qabachiiseen jira. Biroo qormaanni nafe moo Qormaanni jira garuu maal umurii 35 gadi jedhan dubbisne moo sun dibbiin godheen dubbise kaa maal akkamitti dhufuu dandeessan? maal goota seete beektaa qalamaa fi daftara qabdaa garuu Oh dad yeroo teknooloojiidha bilbila kiyya irratti hin qabadhu. maal goota seete umrii kiyyaa fi kan shuree walitti ida'itoo 26 irraa hir'isi you will get it Ittuu baanee godhi qooyi mucaa kiyyaati. Ani isin umrii kiyyeessa beektan sin. maal kalee wal nun barsiifne moo Okay, meeqa siniin jette? I think 20 Jalaa kaartee gubbaa onni na laaltu fatilee aan hojii qoramu heddamu. lakki shureetiyya qormaanni illee dheerina gaafatanatti fakkaate kanaaf si daawwachaa jira ana hoonan gaafattu moo Continue dad. Itum. 40 Marsaa meeqa farsila marsaa 40 Lechoon keessan daa'ima bara. Magaalaa guddaa kana keessa akkamitti kophaa keessan deemtanii dhuftan osoo balaan isinirra ga'ee riskii kana eenyu fudhatu hojii kun irratti cufsiisuu fi haa ta'u maatiin qabdanii. ani nan qabaa kan ishiin beeku garuu Isin baay'ee qoostu. Maalumaafuu gama umurii keessanitti yeroo deebinu 40 iddoo 20 walqixa 60 hir'isuu 26 34 ta'a. right ormiin barbaadamu 35 gadii miti de Maarree umuriin kun kan eenyuti? kan kooti kaa Kan ishee hoo? I said 20 diddama siin hin jenne Dhugaa waaqa sammuu kanatti fayyadamuu qabdu qorumsa arraa kana dabartan taanaanii soba gurguddaa akka addunyaatti sobamee hin beekne wajjin oomishuu dandeenya. haga ammaatti hin dabarre jechuudha Jigaati waan qaxxa filadhaa mucaa garaa nuti hin jabeessinaa maal taarisinne? Osoo haasofnu ijoolleen qormaataaf dhufanii garam deeman. aanaadha aanatu kaa maalan godhe sitti fakkaate yeroon qormaataan geenye jedheetiin andallaa keechaa ba'a Oh, wasiila koo isin abbaa hirrummaa kana yoom dhiistuun jedheman. ilma obboleecha koo gaafan qormaata kana darbe kaa Tole haa ta'u qormaata koo kuftan taanaan qormaata koo kufuun waggaa 25 haga umurii guutuu isin adamsiisa waan ta'eef seeraan hojjedha. Luukii kanarraa ija keessan kaastanii isin arge taanaan ija lamman keessanii isin keessaa baasee baankii ijaaf galii godha. okay cheer Isinii gale? iyye Galatoomaa ka barsiisa. Yeroo qormaata waa isiniif haa ta'u.
Shuree. Gaaffii 12ffaan deebiin isaa maalidha? Namicha bakka firma ja'a qofaa bar maal taate? Shuriyyee. Shurittiin jedhe. Kiyyaa fi kee gargar jechuudha moo? Mee ol qabaa ana ol qabaame. Baarkuun. Badana malee bosoorte gaaffii firma ja'a kanaafaa gaaffii firma ja'a qofaa bar. Shureeti. Lafti natti naanna'e. Lafti naammaadha. Maaluma qaban jedhe yoo nutti hafe yoo. Qormaatumti kun urmii keenya irratti waan nu dabaluu qabamu. Qarshii isaa erga duunee booda nyaanna moo maaliin siin jedhe? Ani dura waa jaaladheetu seene moora waan hundumaa isuma godhee na goosisaa jira. Shureetiyya. Jaalaluma keetitu waan kana hunda keessa na galcha. Ani silaa cinqii akkanaa qaba. Sumaa jedheeti nan cinqii kana keessa seenu. Jaalladhaa isin abboo. Shureetiyya. Garanatti si jaalladhu moo? Garanatti si jaalladhu moo? Akkanatti si jaalladhu moo? Akkanatti si jaalladhu. Munje. Obbo Fulli. Wasiilaf. Jaad. Muja. Odo ati luugi tinkalli rafe jaarsi. Ila gadi ciise. Qorumsicha biyyooti baasanii rafan jechuudhaaf. Raja. Rajiyyoo. Waasi ajaa'ib. Ani geemidha akkanatti taphadhee hin beeku. Aniif shureen ol seennee qormaaticha nan laalee shuree wajjiniin ayi kontaaktii goone kana booda hin dhumate irrinni na fudhateetuma cilleetti na godhe. Oh my god. Dhugaa dubbachuuf taanaan isin nama yeroo malee gara addunyaa kanaa dhufedha. Osoo xiqqoo barfattanii dhuftan ta'e jenereeshinii itti aanee dhufuuf hiikaa guddaa qabaatu turtan dhugaa rabbii. Raajan. Waa'ee nu qaqqartasin. Ani waa'ee raajii addunyaa kanaa, waa'ee simboo dachee kanaa, waa'ee hayyuu saba guddaa kanaa naasaa jira. Waa'een isaanii barreessitoota xobbeerreef seenaa hin beekneen kitaaba peejii 200 irratti barraa'ee seenaan isaanii jalaa qisaasaa jedhee yaadaa ture. Amma garuu suur sagaleedhaan dabalame addunyaa guutuutti boof jechaa jira. Isatu shoogdi na godhe Shuree. Naa nyaattu saree ne bade. Maal ta'an lubbuun hin jiranii maal ta'an? Shuree tasgabbaa yeroo cool down. Maal goota seete beektaa? Mee yeroo tokko mee ija kee cufadhu. Cufi mee ija kee. Cufadhu mee. Eeyya. Maal goota seete? Mee yeroo tokko qilleensa gara alaati gara keessatti ol fudhadhu mee yeroo lama ol fudhadhu. Eeyya. Ageen deebii mee. Amma immoo maal goota seete? Qilleensa keessatti seessite san immoo gara alaatti push. Concentrate godhime Shuree yeroo tokko mana sitti mukan. Amma immoo ija kee banadhu. Banadhu mee simii ayi. Agee. Maal goota seete beektaa? Wanti amma dubbatamaa jiru kun anaadha. Anaadha bar. Ana fullaasaa futtaasaa cuqqaasaa kan koodhaam. Come on, Dad. 1, 2, 3, 4, 5. Waan keessan dubbatamee numu waan ta'eef amma qabxii walii galaa keessan isinitti himaa na dhaggeeffadha. Raajan. Ana ho'iisa hojii isaa wajjinatti ni mamuu maal taate silaati jaarsuma kana ija isaa keessa kalaaltuuf. Mucaa fayyamaayyuu qabdaa inni laanu hojjetaa hojjete inni lasuma taa'ee hojjete. Moo hin hojjenne jechuuf. Moo akka isaa kana sii maraadhu. Carqii asiin muree deemu shishinii kee asiin cicciree deemu akka daa'imaa. Moo akkana sii ta'uun ila si agarsiisaa kun. Akkana sii ta'u. Moo hoodhu lafa hoodhu. Ani qabxii hojii kee barbaada hoodhu. Shuree tasgabbaa isaan hunda isaa sirraa waan guutaniif lachuu keessan tokkoffaa baatanii jirtu. Biroo walirratti guunne malee walirraan guunne. Ani maalin jedhe waan hundaafuu na dhaggeeffadha. Tole yeroo tokko deemetan diinota koo waan maddeetti ma dhufa cimina koo na haa baranii isaan biratti naa himtu. Dhugaa dhagahuu qabu malee yoo argitan namoota biraas itti dabalaa kottaa addunyaan kun waa'ee keessa yeroo dhiyoo gidduutti baruu qabdiin jedheen. Raajan. Ila anaa fi ati bakka itti wal gaafanna dhageette jaarsa maraatee carqii baafatee akka daa'ima kaan asirra gaafatee kaan asirra raafatee deemu kan ofii isaatiif fayyaa dhabee gadi deebi'e nama gootee hamma isaa qabde waanuma fira taataniif firaan hojjetaa keessanii qormaanni isa dabarsitee mi'a nana dhiiftee ila anaaf ati wal gaafanne bakka itti wal gaafannutti naa dur. Maraattee kun.
obbo Fullaasaa Futtaasaa Cuqaasaa irra deebi'uudhaan baga gammaddan baga gammanne. Marri obbo Fullaasaa Futtaasaa gamana dhufuudhaan hordoftoota Raajaan Tuubiif ergaa baga gammaddanii dabarsu hamileedhaan gara waltajjiitti na affeera. Ittaroo baaltaate waaqa beelashii waliin dhooftee ol kaatti hamma jaban maalan taa'e timma dhaabtee dhalitu maal taate cin qabdee hin galchitanii. Ani yooma gubaa keessan kana jala of ajjeesee yooma of galaafadhe ila deemee of ajjeesan isin wajji maaltu na gume filaa. Kun yaada gaariidha. Haguma nani haasaa koo xumurti obsitii na eegi. Funyoon atu kaa'e waan ta'eef. Eeyyee. Daad finyichi kan kooti anatu biteef. Ati akkamumatti daad tuffiinti artii kanaaf qabdu hin baay'anne daad. Kiraara ittiin hojjedheen finyoo sana kiraara ittiin hojjedheen yeedaloo ittiin fiduuf ittiin muuziqaa kana. Mucaa sirriiqaa jedhame. Inni dhagaan jiru kun ila hadduma takkatti ittiin of galaafadhee hadduma takkatti ittiin addunyaa kanarraa deemee sii deebisa. Hadduma naa kenna. Isinillee oduu keessan haasaa keessan fixadhaati. Kootaan hiitanii. Kabajamtoota daawwattoota yuutuubii Raajaan hundaaf akkam naguma jirtu jecha haga ammaatti turuu keenyaaf dhiifama guddaa sin gaafadha. Ammaan booda namoonni yuutuubii Raajaan gubbaa irratti waan Raajaan isin ajaje hin hojjenne hoo jiraatan addunyaa kanarraa dhabamsiifame. Ani immoo bulchiinsa godina kanaa ta'eef waan affilatameef. Kana booda iddoo kamittuu yoo na argitan subscribe, like, share odoo nan goone akka na biran dabare jecha hamma wal arginutti torbee gaarii. Raajaan ani chiikii akka hin qabnetti naa himi. Shuriin kireeshitiyya malee chiikiitiyyaa matu itti naa himi. Daawwattoota koo obbo Fullaasaan fa'aa bakka hojii duwwaan qaba waan jedhan fakkaatu. Namoonni galchuu barbaadan CV keessan galchachuu dandeessu dorgomaa isiniin jedha. Karaa Raajaan Tuubii yoomuu hin argattuun isiniin jechaa jira. Sagantaa irraa kanuma irratti hin xumura turtii gaarii. Have a nice week my family.